Gaafa sitti tolte moo itti hammaattee yaadadhu. Nama gaafa sitti hammaate har'a ilmaan isaatti itti hammaate. Nama gaafa isaadhaaf abbaatti hammaate hammeenya dalage. Fokkina waan fokkattuu dalage har'a ilmaan isaatti waan fokkattuu itti dalage. Jazaan haadhaaf abbaa itti dalagame duniyarra daftee nama dhaqqabdi. Akiratti immoo jabduu taatee nama eeggatti. Tanaaf haawwan keenya guyyaa akka cidhaa wannan isinii dhaamu. Guyyaa akka fuudhaaf heerumaa dubartoo shamarran heerumsiisuu barbaaddan. Yoo shamarran san nama mucaa diin qabu jaallatan, nama diin qabu, nama ibaadaa qabu jaallatan taanaan miciyyoon jaallattee gurballeen jaallannaan waanuma maharii gaafadhuutii kanniif duran dhaabbatiin ati silaa kakannuuf abbaa manaati isii miti. Ramaammat isinii miti bar. Isin warri kammoo gufuu ta'ee dura dhaabbatu dhugaa walitti dubbanna. Lallaa dhugaa dubbatuun nama firummaan murtu jaan. Warri dura dhaabbatee miciyyoon xiyyan heerumtu miciyyoon xiyya akkanan taatu achi hin dhayitu amalu bira hin dhayitu hin ta'u boo jettee dura dhaabbattu si haadha maammattana jechuudha dubbata dadhabna. Kanaaf isin haati maammatti laal waggaa shamarran heerumsiiftan namni diin dhufe taanaan nikaa godhaa fi isaaniin abbaa maammadiin nikaa godhiif kenni je'aati duran dhaabbatina isin. Mucaan diin dhufnaan duran dhaabbatina gurbaa diin dura dabalataan wanni isinirraaf waan shari'aa islaamaa keessaa isin dhorgu guyyaa fuudhaaf heerumaa akka carraatee namni gariin guyyaa sallaal waan garagaraa dalaga waan adda addaa waan fokkattu guduunfaa fokkattuu ta dalaganii jira laallata garagaraa shirqii adda addaa ta dalaganii jira mucaa fuudhuu deemu miciyyoo heerumsiisuu deeman akka gartee mana waa laallata jedhanii warra oofaa jedhanii warra waa laalan kana bira dhaqanii laalchisuun kun shirkiyyaata amma shirkiyyaata jechuudha. Kanaaf haawwan keenya dhaamsi guddaa nuti isinitti dabarfannu diin islaamaa jabeeffadhaa diin islaamaa baradhaa guyyaa fuudhaaf heerumallee ilmaan keessan diin irra jabeessaa diin irra gadi qaba diin irraa akkan tarkaanfanne muuziqaan haraam ta'uu beekaati irraa fagaadhaa dibbee irraa eegaa waan jibbamtu irraa eegaa sanuu dubartoota keenyaaf ka hayyamame bakka dhiirti isaan hin garreetti guyyaa cidhaa jechu guyyaa fuudhaaf heerumaa xiqqolaal fuudhaaf heeruma ta'uu beeksisumaaf waa xiqqasho gartee afaanii waa jejjaan malee sanuu faaruu gartee miciyyoo achi geessanii fi gurbaatti geeffamu arraba osoo hin ta'in jibbansa osoo hin ta'in diin arrabsoo osoo hin ta'in kana. Kanaaf guyyaa sanillee shari'a irratti eegaan dhaama. Guyyaa taasisaa immoo amma irra guddaa namni bakka tana waa dalagu dhiirtillee isin kennitu namni waa dalaguuf dhiira tanallee cinquu isinuma jechuu bar. Bari isinumaa namni cinqaa jiru waan shumoo goonus fiti waan maarriyyees goonu fiti waan tanas goonu fiti intal gabbayiitii boo ooyiruma isaanii sanirraa cabsaa fi je'iin ooyiruma sanirraa buqqisaa ji'iin boo baali uummanni akka dhuma maarriyyeen akkas ta'a miti kiriyyeen namni dadhabsiisaa jiru isin kana isin dhiira qabuu dandeessan dhiira qajeelchuus dandeessan dhiira jallisuus dandeechan. Ani immoo isinii dhaammadhu mala rabbiin mala guddaa isinii kana. Inna kayda kunna adiif tooftaan keessan cima tooftaa san diiniin fayyadama. Tooftaa keessan cimaa san gara sharriitti hara diinittiin fayyadama. Dhiiraan qajeelchaa gara diinitti ifiifis ittiin qajeelaa. Laal diin islaamaa kana yoo jabeeffatte malee sirkaa badanii miidhama jechuudha diin islaamaa kana. Gaafa diin islaamaa miidheefiif miidhamta guyyaa qiyaamaa. Guyyaa ta'aziyaa iyyansaan lafa balleeysanii achi fiidee ol fiidee if darbitee kayoo duraa nagaan gandaa dhufte manuma ta'aziyaa kana keenyaan iyyitee gaggabuun amma gaa'if tumuun asittiif gangalchuun bakka malli if darbuun if abaaruun if arrabsuun wanni akkasiisan haraam. Dubartoota keenya guyyaa ta'aziyaa iyyanii faarsuun nama san faarsuun hin ta'u. Abaliyyee kiyya mixiriyyee kiyya jedhanii faarsuun dubbatuun itti lallabuun irratti iyyuun hin ta'u. Yoo dhugaan qalbii rifattee imimmaanuma qofa buusti ustee teessee jechuudha. Caluma ittee hin iyyine kan lallabne yoo teesseetuma imimmaan buufte rakkoon qabu. Shari'aan hin dhorku imimmaan. Qalbii rifaatuu shari'aan hin dhorku. Rifaatuu qalbii hin dhorku. Imimmaan hin dhorku. Garuu faarsuu lallabuu irratti iyyuu waan garagaraa shirkiyyaata irratti dalaguu irratti dhawatuu tana rabbiin jibba. If abaaruu nama abaaruu tana jibba jechuudha. Tanaaf abbaa manaa ilmaanis jabeessaa diin qabsiisa akkasuma diin islaamaa irra jabaadhaati ufiifis baradhaa ilmaan keessanis barsiisa. Guyyaa akkanaa kana wal gorsuun dirqama namni du'e silaa'uun awwaalanii wanni biraan jirtu.
wanni guddaan ifiif ol gorsu namni gorfamu kafaa bilmawti waa'idan jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam duuti gorsaaf namaa gahaadha jedhan silaa gorsa afaanii namaa himan kanaa udhiifne duuti namni duu qofti nama aqlii qabuuf gorsa taati tonummaallaa nama qalbii qabuuf nama aqlii qabuuf nama sammuu isaa sirrii dalaytuuf duuti qofti gorsanii taatiif laa kanaaf gorsa bareedaa nama du'e irraa fudhadhaa haala gaariin diin islaamaa irra jiraadhaa imaammanni jiran imaamman jabeeffadhaa irraa baradhaa Sheekh Ahmad Tawfiiq faa jira Sheekh Abdallaa faa jira kunoo Muhammad Ridwaanas jira eegaa ilma keessanii aalima isinii ta'u jira nama hedduu jira kabiralleen darasalleen ni dhuftii bakka sana yoo isin jabaattanii qabsoo cimsitan yoo qabsoo laaffiftan darasaan dhufti yoo qabsoo cimsitanii diin qabattanii imaama jalatti hiriirtanii masii jabaattanii anas achiina cinkitanii boo darasaa ergi jettan darasaan numa dhufti an isin immoo caaluma jettanii numa rafti darasaa mitii kotteen darasaa as keessan baatu jechuudha garuu diin islaamaa baradhaa imaamman irraa qaraa namni ammoonni amma darasaa jennuufuu sila nama duraan lafa tureerra namni laal waan haaree takka fedhala qabuma ilma namaa kanaa barra wanni sana maluma waan haaree akkana lafa olluuf tooyii fedha namni ilaal akka darasaa tana faa garte waan haaree irraa qara'uu fedha namni akka ganda balu laal wallaahi sila ganda keessa deemutti hin jirtan isaa isin ganda beektootiif isiisa hawwan ganda beektooti haa ganda kamis nageeyye haji fajaamisin aya jimudi aji dama aya kun cuftin ume mee dhuguma rabbi guyyaa tokkollee taatu laangeenna inni nama qaroon argine achi haa guyyaa daawaa afaan dhayne akka jarra argitan gaa eegaa duuba nama ni naafsisu reewwan akkana duuba mee maa ni naafinaa jee barre wagga kaanuu ni naaftanirra maa hinaafaa irraaffatta bakka hinaafaa gaagaraa hinaafanii qaroon dirqama mee rabbis ni haalaafisu ana mamma rabbis ni haalaafisu faatuma rabbis ni haalaafisu aamiin jee addaaga oofu nyawrittu rabbis ni diddanis laa dirquma rabbis ni haakan laan isin fayyadii jedheetu isin fayyadaa bu'aa qabaa jeetiin kana rabbis ni habarsu rabbis ni haalaafisu rabbis ni haalaafisu rabbana aatina fi dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina azaaban naar akkas inshaa allahu ta'ala wanni dubbatan hedduudha silaa dubbatanii dhumtu suutuma suutaa walitti himanii wanni tokkoffaan irraa qabatuu qabdanii miinsa kiyya karraa irraa tokkoffaa irra booda jallaabiyaa malee isin arguun